Alalu masgawi ebubaha Yo yaa shama akkam jirtu konsertii artisti Farhaan Baddeessaa yookaan Farhaan Sulee maaltu konsertii artistoota birarraa adda isa godhe maaltu uumamee uummanni lafaa fi miidiyaa irratti illee dheekkamsuu hamaa yookaan qeeqa hamaa irratti kaase akkasumallee Farhaan Baddeessaa eega magaalaa Riyaad seenee konsertii Iida guyyaa lammaffaa qopheesse maaltu isa mudate konsertii isaatii fi konsertii artistoota biroo maaltu adda godhe yookaan maaliif irratti duulama konsertiin artisti Farhaan Baddeessaa dhugumaan safuu uummataa yookaan aadaa uummataa dhugumaan cabsite akkasumallee seera konsertii dhugumaan cabsite kan jedhulle bal'inaan waliin ilaalla Farhaan Baddeessaa maaltu isa mudate eefa Riyaad seene mudannoo maaltu konsertii irratti isa mudate kan jedhulle bal'inaan waliin ilaalla baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama yaanillee waan natti fakkaate fi yaada kiyya viidiyoo isaa keessallee mummuree tokko jechuudha gaggabaabsee mataa irraa isinii tuttuqee isiniin dhaggeeffachiisa akkasumallee yaada kiyya irratti kennataati isinillee yaada keessan anuma faana irratti kennadhaa garuu waan an viidiyoo kana keessatti dubbadhu qofa irratti yaada kennadhaa yaada keessan komantiin ibsadhaan isiniin jedha waan biraa hin barreessina obboleeyyan akkasumallee yaada kiyyallee gara gandummaatti jijjiirtanii yookaan gara biraatti akka hin fudhanne dursee isinitti himuu barbaada mee viidiyoo kana walumaan ilaallee itti deebina jechuudha mee kara yaada kiyyatti jechuudha viidiyoo gaggabaabsee isin dhaggeeffachiisaa jechuudha Alalu masgawi ebubaha Asirratti wanti tokko wanti ifa ta'ee beekamuu qabu har'a artisti Farhaan Sulee osoo ta'uu baate konsertiin tun osoo artistii kutaa biraa taate dhugaa walitti nagaa uummata keenya laal aannan adiidha isinii galee bishaan gurraacha aannan adii ifaan ifatti walitti nagaa hincitii dhugaa walitti gabbaabne waliimna isinii galee miti har'a nama musliimaa haa ta'u namuma kamiyyuu haa ta'u osoo konsertii kana artistiin kutaa biraa artisti kutaa biraa kan amma artisti Farhaan Baddeessaa nama Harargeeti akkasumallee kutaa Harargee keessaa dhufe ni beekna kana namni hundinuu ni beeka otoo artistiin kun artistii kutaa biraa ta'e Shawaa Wallagga Arsii akkasumallee Boorana Gujii haa ta'u kanuma ta'eyyuu haa ta'u tahee jechuudha dhugaa rabbii namni tokko kan dubbatu hin jiru otoo gadi baamee dubbatameeyyuu jechuudha irratti duulama nama gadi bahee dubbate san irratti kana dhibbatti irratti waliif gala namu ni beekna kana artistoota meeqaa kan konsertii fakkeenya bari mee waan tokko isinitti ta'emoo waan kanaan wal fakkaatu gaa artistoota Harargee keessaa konsertii qopheeffatanirraa mee isa mataa tokko isinitti ta'emoo kana dura jechuudha bara 2023 gara dhumarra na fakkaate artisti Qamar Yuusuf akkuma beekamu Ameerikaatti jechuudha konsertii waamamee dhaqe qeeqa hamaa akkasumallee uummata Oromoo guutuu keessatti qeeqa hamaa kaasanii irratti kaafamee jechuudha isarrallee alaabaa dhiitee alaabaa adeerri isaa tolche akkasumallee silaa osoo namni biraatu dhiite nama Qamar Yuusuf nama alaabaa tanaaf lubbuu ofiitu hanga kennuu ga'e tokko har'a akka nama alaabaa san jibbuutti ol kaasanii dubbatanii alaabuma abbaa biraa godhanii kaasanii haasanii isa diina godhanii irratti duulamaa jechuudha. Kuni sababa alaaba malee artistoota Harargee keessaa bahan kana buleeyyii artistoota jajjaboo Harargeen qabdu silaa keessaa bahan kana tasumallee hawaasaa fi artistoonni fi sheekotaa fi abbootiin amantaa kamiyyuu jechuudha inuma hin jaallatan maal akka ta'eef hin beekan guddina artistoota Harargeellee hin fedhan akkasumallee mataa ol qabatu artistoota Harargee kanallee hin fedhan dhugaa rabbii dhugaa walitti himna maal akka ta'eef ani kun I don't know tasuma naaf hin galle ani hin beeku waa'ee kana maal akka ta'e naaf hin galle hincitii artistoota kutaa biraatii fi artistoota Harargee kana gidduu jiru tasumallee naaf hin galle isinii galee miti kanaaf artisti Farhaan Baddeessaa akkuma nama kamiitu konsertii dhugaa konsertii ifaa bilisaan hayyama guutuudhaan qopheeffate si galee
akkuma viidiyoo irratti argitan koonsartii Farhaan Baddeessaa yookaan Farhaan Sulee jechuudha. Muuziqaa fi akkasumallee qeerroo fi qarreen dabalamee magaalaa guddittii biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti iida guyyaa lammaffaa geggeeffamee jira jechuudha. Koonsartii kanarratti wanti ta'ee waan safuu cabsaa fi akkasumallee aadmalee yookaan waan duraan hin baratamin tokkollee waan as keessatti ta'ee waan natti mul'ate anilleen mee yaada kiyya irratti kennadhaa jechuudha. Gara sanitti osoo isin hin dabarsiniin duratti jalqaba irratti yeroon koonsartiin kun itti qophaa'e ani akka yaada kiyyatti fudhatama hin qaba jedhee hin yaadu. Garuu akka itti fudhatama qabus jira, akka itti fudhatama hin qabnes jira. Ilaalchi namaa garagara waan ta'eef fakkeenyaaf akka inni itti ilaalcha itti fudhatamuu qabu jechuudha. Akkuma qaamni namaa garagara ta'e yaadni namaallee garagara jechuudha. Farhaan Baddeessaa koonsartii kutaa birarraa adda kan inni godhate hin jiru. Akkuma artistoota kutaa kamiyyuu innilleen saba isaa kan isa jaallatuu fi akkasumallee warreen isa dinqisiifatan jechuudha. Koonsartii qopheessanii fi koonsartii kanatti waamame. Koonsartii kana dhaquun isaa isaaf dirqama akkasumallee mirga qaballee garuu koonsartii silaan akka yaada kiyyaatti jechuudha. Kuni amma akkuma yaada dhuunfaa kiyyaatti silaa koonsartiin kuni iida kanarraa achi darbee xiqqollee ta'u eeguma iidi ramadaanaa kun darbee jechuudha. Ji'a tokkollee ta'u yookaan guyyuma 15 illee yoo ta'e iida kanarraa achi fagaatee otoo dhufee baay'ee natti tolaa dheekkamsullee hin kaasu jedhee yaada jechuudha. Maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf iida alfitrii yookaan iida ramadaanaa kana jechuun geggeessaa ramadaanaa yookaan mootummaa tokko akkasumallee yookaan nama aangoo qabu tokko yeroo dhufe yeroo geggeessitu akkasumallee nama kabajuu tokko yeroo qe'ee dhufe yookaan keessummaa si bira dhufe geggeessuuf deemtu waan ittiin dabaaltu waan ittiin geggeessitu jira kabajaan akkasumallee waan ittiin geggeessitu jira. So ramadaanni illeen keessummaa rabbi waan ta'eef bifa iidaa goonee gammachuudhaan akkasitti geggeessinaa jechuudha. Gabaabdumatti iida alfitrii jechuun geggeessaa ramadaanaati jechuudha. Ramadaana irratti baha ramadaana irratti koonsartii guyyaa sanitti qabatulleen sila akka kiyyanaa ta'e xiqqishoo dogongora ture. Haa ta'u dogongora eega ta'e wanti kun eegammoo koonsartiin kun eega qophaa'ee guyyaan qabatamee itti qophaa'amee ta'e qeeqamuun sila hawaasarrallee qeeqamuu fi akkasumallee qeeqamuu waanuma jiru ta'e arrabni garagara akkasumallee hamilee wal buusuu fi aartistii Oromoo sadarkaa kanatti gadi buusanii xiqqeessanii akkasumallee akka waan namni kun kana durallee haraama guddaa dalagaa ture abbootiin amantaatii fi akkasumallee warreen maalummaa aartistootaatu hin beekne gadi ba'ee yeroo irratti duulamuu kutaan yeroo irratti duulamuu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii kuni Oromoorraa hin eegamu jechuudha. Aartistii keenya yoo dogongora isaa sirreessuu qabna, gorsuu qabna, akkasumallee itti dubbatuu qabna malee jechuudha. Wal xiqqeessuu fi akkasumallee hamilee wal buusuun baay'ee waan fudhatama qabu natti hin fakkaanne jechuudha. Walumaa galatti aartisti Farhaan Sulee koonsartiin inni qopheeffate koonsartii baay'ee bareedaa fi akkasumallee koonsartii fudhatama qabu jedha. Garuu guyyaa inni itti qabatee fi yeroo inni itti qopheeffate yookaan itti qabate baallama isaa santuu xiqqoo yoo ta'ellee jala ana biratti fudhatama hin qabne dogongora jedheen fudhadhaani akka kiyyatti jechuudha. Akka hawaasatti osoo hin ta'in hawaasni illee kanuma dheekkame akka kana dheekkame garuu hanga tokko abdiin irraa qaba jechuudha. Gara komii hawaasaatii fi akkasumallee gara waan dheekkamsuu namarratti nama kaasee yookaan aartisti Farhaan Sulee kanarratti hawaasa duulchisetti yoo achi deebinu namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kanarratti akka nu arginutti jechuudha. Aartisti Farhaan Sulee biyya Rasuula sallallahu alaihi wasallam biyya Rasuula keessatti akkamitti koonsartii qopheeffata akkamitti biyya namni umraa keessatti dhufee dilii keessatti toobatu keessatti koonsartii akkamitti qopheeffata namoota jettanii sheekonni marti waan kana gadi fageenya kan irraa dubbatantu jira jechuudha. Waan tokko wanni isin beekuu qabdan obboleeyyan musliimni addunyaa kanarra Itoophiyaa qofa hin jiru. Oromoo qofa miti Itoophiyaa dhiisiyyuu musliimni Oromoo qofa miti. Kana hubadhaa ulamallee Oromoon qofti hin qabdu. Kana adda baafadhaa bareechaati. Ulamaa keenya isin jaallanna isin jala deemna. Asirratti hawaasni keenya wanti beekuu qabdan jechuudha. Biyyi kuni biyya abbaa qabu biyya musliimummallee yoo taate gadi fageenyan irraa kaate sinigalee biyyi kuni abbaa qaba. Silaa kan qeequu qabuu fi kan dhoowwuu qabulleen kan ugguruu qabulleen sigalee biyya kana yookaan mootummaa biyya kanaati. Biyyi kuni biyya seeran bultuu biyya mootummaa qabdu biyya amantiis qabdu sigalee kanarratti waliif galla. Ulamaan yookaan sheekonni yookaan abbootiin amantaa
Oromoo qofaa miti. Musliimni Oromoo qofaa miti. Oromollee Oromoo Itoophiyaa keessa jirtu qofaa miti. Itoophiyaan alatti jirtullee musliima baay'eetu jira jechuudha. Isinii galee kanarratti kan asirratti qeeqa guddaa kaasaa jiru musliima Oromoo qofa. Isinii galee biyya rasuulaa kana kan tabaqaa dhaabbatuuf Oromoo qofa moo akkasumallee biyyi kun kan Oromooti moo ani bar kanuman na dhibe. Garuu koonsartii biyyoota Arabaa keessatti qophaayan keessa biyyoota Arabaa giseen jiru Saudi Arabiyaa qofaa miti. Biyyootuma Eeshiyaa kana keessatti qophaa'an keessa dhugaa rabbi koonsartii akka Faraan Baddeessaa namumti qopheeffatee fi koonsartiin akka koonsartii Faraan Baddeessaa hin jirtu jedhee namana. Maaliif yoo naan jette namoonni gurguddaan meeqantamirra argamee biyyoota Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Akkasumallee poolisiin dabaalamee eegumsa jabaadhaan si galee karaa seera qabeessaatiin koonsartiin ajaa'ibaa geggeeffamee kute. Kun yoo hinaaffaa ta'e malee obboleeyyan kiyya waan qeeqa irratti kaaftanii fi lola biraa fi dheekkamsuullee kaasu hin qabu jechuudha. Sheekotiin keenyalleen musliimni isin qofaa miti obboleeyyan. Uummanni keenya kan musliima taatanii biyya rasuulaa jettanii kana sababa godhattanilleen ifa baatuma dubbadha. Kuni biyya rasuulaa kanaaf difaa yookaan biyya rasuulaa kanaaf gargaarsa tahuu yookaan isin irraa muggutuu irraa dubbatuu hin dandeessan tasumallee si galee biyyi rasuulaa abbaa qabdi baay'ee kan adda baafadhaa beeka. Abbaa qabdi. Abbaa mormuufis ni qabdi. Abbaa du'uufis ni qabdi. Abbaa wareegamuufis ni qabdi. Isni galee sunnaa rasuulatiif wareegamna yoo jettan itti sokkee rakkoo tokko hin qabu kun waliif gala kanarratti namu waliif gala. Si galeemi biyya rasuula irratti daansiin hin dannafamu yookaan shamarri qullaa deemuun haraama jettanii yoo loluu taate kuni dhugaadha kanarratti waliif gala. Koonsartii Faraan Baddeessaa keessaa waan tokko waan qeeqenan qabanilleen waan safuu yookaan shari'aa musliimallee cabsu tokko seera shari'aa musliimallee cabsu tokko kan komadheenan qabaa jechuudha. Innis shamarri musliimaa yeroo akkasitti namuu mataa qullaa rifeensa qullaa akkas godhattuu fi akkasumallee miizaana ofii gadi buuftee nama musliimaa taate akkasi surreen taphattu xiqqishoo anis na biratti qeeqa kaasee jira. Akkasumallee natti ulfaate dhugaa dubbatuuf garuu wanti godhamu hin jiru yoo dandame gorsuudha. Eega koonsartiin qophaa'e jechuudha immoo wanti godhamu hin jiru jechuudha. Silaan namoota koonsartii san accept godhanii jechuudha. Koonsartii san qeebalanii abbummaan waan san keessa jirantu osoo koonsartiin sun ija hawaasaa duratti gadi hin bahin gorfamee akkasumallee sirreeffamee seera qabeessan silaa tahuu qaba. Ta'ee eega miidiyaa irratti gadi bahee waan dhokatu hin qabne waan immoo mormituullee dubbatullee sirreeffamuu hin dandeenye wanti godhamu hin jiru yoo dandame gar fuulduratti wantoonni akkasii akka uummata keenya keessatti hin baramne godhanuun waan barbaachisaadha. Qeeqa adda addaa immoo akkasumallee namoonni baay'ee sooshaal miidiyaa qaban irratti yeroo isaan dhimma bayan jechuudha bifa poostii fi viidiyoolee garagaraati suur sagalee garagaraati yeroo isaan dhimma bayan baay'ee isaanii ni argu. Harargee keessaa dhuftanii biyyoota ulamaa akkasumallee ulamarraa dhalattanii waan akkana Harargeen deemtee kanatti galte waan jedhamu namoota baay'ee kan poostii godhaniin argaa jechuudha. Harargeen waan tokkotti illee hin galle akkasumallee akkuma namoota kamiitu koonsartii isa dhugaa qopheeffatte kuni waan addaati miti waan haaraa miti kun bakka irraa dhalattillee si dagachiisuu hin jedhamu. Akkasumallee hayyoota irraa dhalatu kan kee abbaa hayyuu irraa dhalatu kan kee waan si kaachisiisuu fi waan si wallaalchisu hin qabu jechuudha. Kana akkasitti fudhadha. Kanaaf gar fuulduratti illee koonsartiin ni qophaayaa miti ni qophaayaa aadaa keenyaa fi akkasumallee safuu keenya eeggannee jechuudha. Akkasumas aadaa keenya dhokataa san addunyatti argisiisuuf araballee barsiisanii maali ndee aadaa keenya arabni illeen haa baratu haa laalu rakkoon qabu. Mataa qullaa dannasuu santu rakkoo ta'e malee aadaa keenya dhaqanii dhugaa rabbi anna gammachiisee yeroo nama Oromoo akkasitti arabni kaameeraa itti qabee poolisiin eegamee jechuudha seera qabeessaan akkasitti dabaalamee jechuudha eegamu dhugaa rabbi an baay'ee am very happy nan dhugaan gammade dhugaan isin jedhami hedduun gammade. Kanarratti waan qeeqa nama kaasisu tokkollee hin qabu obboleeyyan. Musliimni Oromoo qofaa miti. Musliimni biyyoota addunyaa kana keessa bakka tokko bakka dhabame hin qabu. Si galee musliimummaan keessa keetti inumaa ubar dilii irraa dhiqatuu jirtan isini. Namicha kana dilii inni dalagee irraa dhiqatuu jirtan. Toobaan biyya Makkaa malee yookaan biyya Saudi Arabiyaa malee hin dandamu obboleeyyan. Rabbiin Saudi Arabiyaa keessatti malee namaan araaramu. Namoonni baay'een bar Saudi Arabiyaa itti toobatuu dhufanii dilii dalagan itti toobatuu dhufanii achitti dilii dhiqatanii galuu dhufanii kan jedhu baay'eetu jira. Biyya Saudi Arabiyaa malee bakki itti dilii dhiqatan hin jiru obboleeyyan. Yoo toobatan hin dandamu Rabbiin bari fakkeenyaaf hajjiin
dhugaadha arkaana islaamaa keessa jirti. Sigalee dhugaadha. Fakkeenyaaf Makkaa tokko keessa jira yoo jenne umraa godhuun bar yookaan hajjii godhuuni dilii toobatullee eeyyee dhugaadha ni taati rasuula keenyatu jee sallallahu alaihi wasallam dhugaadha sun. Garuu Rabbiin yoo qabaatte hajjii sanni goota dhugaadha kun. Sigalee garuu hajjii gooteef diliin kan kee guutuutti sirraa bu'ee jannatan seena wanni jedhamus hin jiru. Hajjii gooteef diliin kee sirraa qulqullaayaa wanni jedhamullee ni fakkeenyaaf nama ajjeeftee dhiiga namaatiin akkasumallee haqqii namaa nyaattee haqqii namaa sana osoo ofirraa hin baafne hajjiin godha yoo jette hajjii tantee sunu waan jirtu natti hin fakkaatu. Sigalee haqqii namaatiif dhiiga namaa Rabbiin usi namaaf hin araaramu akka jedhanitti sheekonni illee qara'ullee baanu ni dhageenya jechuudha daawaa. So kanaaf biyyoota kamiyyuu keessatti Rabbii yoo toobatte dilii teessimaaf dhiisa. Namicha kana isin amma dilii irraa dhiqatutti jirtanii jechuudha sirriitti jechuudha inni isin quban qabu jechuudha. Nagaan taa'ee gaawaa isaa dhugee obboleessoo shaajee jiraatu jira. So kanaaf waan akkanaa kanarraa yeroo kamiyyuu jechuudha of qusadhaa. Mee Harargeen tunillee naa guddattuuti dhiisaa mee ol guddina isii kana hin jibbinaa isinuma fayyaddi maraatallee naa hima jiraatu harrellee afaan nu qabu jedhe namichi dhiisaa mee isinuma fayyaddi hima jiraattu mililikuu isiin hambifne silaa daaraa isii godhee dhiise hambummaa mililik dhiise tunuu mee xiqqoomaa isinii guddattu isin fayyaddi Harargeen tun yoo guddatte dhiisaan isiniin jaartistoota Harargee kana yeroo hedduu itti roorrifamaa jira jechuudha waan hunda keessatti. Kanaaf artisti Faraan Baddeessaa baga konsartii bareedaa akkas nama gammachiisu san godhattee siin jedha akkasumallee baga gammaddee baga akkasitti qeerroo fi qarreen dabaalamtee gammachuun geggeeffattee siin jedha. Mee viidiyoo isaa tokko xiqqeesseetuman jechuudha muree isin argisiisa mee nafaana bu'aa. Viidiyoon isaallee kana fakkaataa nama aktara akkanaa kana mee silaan namni kun jajjabeeffamuu qaba malee nama akkanaa kana silaa qeequun namarraa hin tolu ture. Ijoollee waa'ee koonsartiitii fi waa'ee aartii Oromoo hin beekne hundi gadi baatee yeroo nama akkanaa kana jeeqxu yookaan qeeqxu xiqqishoo namatti ulfaata. Maaliifuu warreen qeeqxanilleen warreen deeggartanilleen hundumtuu baga gammaddan aartisti Faraan Baddeessaa gammachuu ajaa'ibaatiin koonsartii bifa ajaa'ibaatiin bifa namni takkaa biyyoota Arabaa keessatti hin qopheeffatee xumuratee jira. Kanaafuu hundumti keessanuu jechuudha waan qeeqxanii fi akkasumallee waan irratti loluu qabdanii fi waan irratti qeeqa kaaftanii fi waan irratti qeeqa hin kaafne akkasumallee waan irratti loluu qabdanii fi irratti loluu hin qabne dursaati adda baafadhaan isiniin jedha. Gatii namallee beekaa gatii namaa beekuun immoo gatii ofii beekuudha. Kanaaf obboleeyyan viidiyoon irraaf qopheeffadhalleen asumarratti kan xumuramu ta'a. Kanaafuu viidiyoolee isinitti hin dheeressu viidiyoon irraaf qopheeffadhalleen asumarratti xumuramaa obboleeyyan viidiyoo biraa isa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Akkasumallee obboleeyyan chaanaala Oromaanii faaraa taatan sabiskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalama. Guyyaa guyyaan barnoota wal fakkaataa fi akkasumallee qophii tokko waan hawaasa keenya keessatti jechuudha dheekkamsuu kaase tokko waan akkana kana asirratti isiniif maxxansa jechuudha. Bal'inaan immoo waa'ee barumsaati chaanaalli keenya. Kanaafuu sabiskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon dabalatallee akka isin bira gahuuf mallattoo notifiikeeshinii irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha obboleeyyan. Akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise laayik godhaa bakka isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasumallee viidiyoo kanarraa bakki isin gammachiise fi yookaan bakki isin dallansiise yoo jira illee komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatina. Qophiin keenya asumarratti xumurama. Qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.